Waan tokko injifachuuf jalqabne dhiisuu hin qabdu. Hojii jalqabdee addaan kuttee qabdaa. Maali? Ani maaliif ana gaarraatti hojii itti milkaa'uu dhabe jettee gaaffii ofitti kaafteetta? Maaliif gaarraatti akkasii milkaa'uu didee yaaddee beekta? Yaaltee dhiista. Mul'ata kee haalatti mudatanii gadi jiraachista. Mul'ata kee tilmaama namootaa hin jiru. Hojiin kee eenyu caalaa ulfina siif kennuu danda'u isaan hubatu. Ofittama namummaatu sitti hubatu. Gochuu nan danda'a jechuutis keessatti sinsinnaadha. Hojii jalqabdee addaan kutuuf sababa hedduu tarreeffachuu dandeessa. Mee gaaffii tokko si gaafadhu sababni kee maali? Maallaqa dhabuudha. Nama gorsee karaa sitti agarsiisuu danda'u dhabuudha. Namoonni naannoo kee jiran hojii keessatti kan tuffachuudha. Kallattii ati bu'aa ba'iinsitti heddummachuudha. Na dhaga'i. Sababni kee kun ga'a miti. Sababa yeroof si danqu ta'uu mala.